Dargaggoota Oromoo qaxala isaniif dhiyeessin jennee waadaa isaniif gallee turre. Akkuma jennee kanneen teeknooloojiin, siyaasaan, dinagdeen hawaasa isaanii jijjiiraa jiran isaniif dhiyeessine turre. Har'a immoo dargaggoonni qabannee isaniif dhiyaannu ka aadaa Oromoon Oromiyaa bakka hedduu keessa deemee hambaalee dagatamee isaniif dhiyeessaa ture. Dargaggoon kun eenyu? Mee wal bara? Mu'aaz Abdii Shamshaddiin yookaan immoo Maaksii maqaa jedhuun gara sooshaal miidiyaa irratti beekama. Bakki dhaloota biyya Somalilaand magaalaa Hargeysaa yoo ta'u, nama biyya baqaa keessatti dhalatee biyya baqaa keessatti guddate jechuudha. Hojiin ani ittiin beekamu hojiilee aadaa fi seenaa Oromootiin wal qabsiisee addatti immoo hambaalee gootota yookaan bakka itti faantii gootota Oromoo baay'een isaanii booda'an ta'e bakkoota awwaalcha isaaniis iyyaafachuudhaan hanga takka hawaasa biratti dhageettii kan qabudha. Maqaa Mo'ee Maaksii jedhamuun jechuudha. Gaara Gobeelleetitti hin argama. Kana duubatti agartan kun dhagaa gaachanaa jedhamuun beekama. Dhagaan gaachanaa teessuma sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, teessuma Dooktor Jaarraa Abbaa Gadaa, teessuma Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa turte. Dhagaa gaachanaa namoonni seenaa sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa beeku hundinuu ni beeka. Bakka inni maadheeffatee teessuma godhatee dhagaa kana keessa galee dhagaa kana keessatti siistama qabsootii fi haala qabsoo mijeeffatee asirraa qabsoo gaggeessuu ture. Hojii kana hojjechuudhaaf wanni sababa naa ta'e nama biyya ormaatti dhalatee biyya ormaatti guddate waan ta'e jecha biyya ormaa keessatti wanni dhagaa harkaa guddadhee waa'ee biyya kiyyaa osoo hin ta'e waa'ee biyya biraa aadaa saba biraa seenaa saba biraa waan ta'e jecha xiqqeenyummaa kiyyarraa seenaa kiyya baruu eenyummaa kiyya baruudhaaf hawwii guddaa dheebuu kan qabu waan ta'e jecha kan arguudhaaf gara biyyaa dhufeen dheebuun ofii qabus ofiifis ba'ee warroota akka kiyyaatitti biyya namaa keessatti dhalatanii guddatan isaanis dheebuu baasuudhaafin hojii kana hojjechuutti argama. Kanaaf kan na kakaase inni guddaan biyya ormaatti dhalachuu kiyya jeetii yaada. Hojiin hojjetam kamiyyuu mudannoo hin dhabu. Keessawoo maal fakkaata? Mudannooleen ani addatti beekuu fi mudannooleen hawaasni beekanis jiru. Addatti immoo mudannoon guddoon na mudattee turte waa'ee awwaalcha ishee Bakrii Saphaloo kan biyya Somalilaanditti argamu dhaqee iyyaafadhee akkan achi deebi'ee turtii ji'oota muraasaa keessatti namoonni Somaalee biyya Somalilaandii jiraatan achi dhaqee awwaalcha san laalu akka waan biraatitti hiikanii sadarkaa ajjeesuudhaaf yaalii taasisuu fi sodaachisuurraa darbee hanga walitti bu'iinsi guddaan uumamurra waan gahee turedha. Kanaaf mudannoo anis beeku hawaasnis beeku jeetii yaada. Kunoo qabriin Sheek Bakrii Saphaloo yookaan Abubakar Usmaan Odaa abbaa qubee afaan Oromoo tan magaalaa Hargeysaa Somalilaandii naannoo biyya Hirkaatti argamtu isii tana. Awwaalcha gootota Oromoo iyyaafachuun kiyya sababni isaa waan tokko. Sababni isaatiis gootonni keenya baay'een isaanii yeroo qabsoo gaggeessaa turan sanitti carraa nagaa fi kabajaan awwaalamullee waan dhabaniif jecha hanga bakka awwaalcha isaanii uummanni keenya hin beeknerra waan ga'aniif ani immoo san iyyaafadhee baruudhaafin tattaafachaa ture. Haga ammaatti awwaalcha baarootiinsaa kan namoonni baay'een hin beekne. Bakki itti argamnu godina Harargee Bahaa addatti immoo aanaa Haramaayaa naannoo Harroo jedhamtu tuni qabrii gooticha Baharoo Tumsaati. Bara 1942 kan dhalate yoo ta'u barri wareegamaa immoo bara 1977 akka yaadannootitti qabriin kun bara 2010 kan ijaaramedha. Akkasuma kan abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Saphaloo kan gooticha Bakar Waareetii fi bakki inni itti argamu godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa Tolaatitti araddaa gandaa urjii jechuudha. Akkuma agartan dachiin duubatti argamtu tuni haalli isii qabrii fakkaachuu baatullee qabriillee yoo ta'e qabrii nama jabaati. Bakar Waaree jechuu yookaan achi buutee miila Bakar Waaree waan jedhu namoonni baay'een keessan gurraa qabdanii. Bakar Waaree gooticha jabaa qixxee hin qabne. Bakkoota biraa baay'ee deemuudhaanis uummata biraan gaheetiin ture. Hojii kanaan wal qabsiisee yaadonni hawaasa biraa naa dhufuu fi akkaataan itti uummanni kiyya simatu waan baay'ee na gammachiisee daran akka waan kanarratti hojjedhu na taasisuudha. Jabaadhuu waan nuti jagannee waan nuti irraanfanne waan dhaloonni baruu qabu nu barsiisaa jirta jedhanii yeroo isaan yaada gaarii naa kaasan kuni anaaf hojii kiyyaaf beenziila ta'ee daran akkaan jabaadhuuf waan nu kakaasu. Wantoonni na gammachiisu hedduutu jira. Isaan keessaa yeroo baadiyyaa keessa deemu aadaa, seenaa fi hambaalee gurguddaa uummanni keenya qabu kan osoo addunyaatti bahee dorgomaa ta'uu danda'u hedduusaa akka hawaasni keenya qabu baruun na gammachiisa. Inni na gaddisiisu immoo seenaan aadaan hawaasa keenyaa baatee mul'achuu dhabuun isiitis
waan hedduu na gaddisiisu. Akka maatiitti ani namni na guddise ummaa tiyya abbaa malee muddadhe jechuudha. Ummaan tiyya immoo jalqabumarraa hojii kana akkam hin jedhu na leenjiftee na gorsaa waan turtee jecha yeroo ammaa kana qaamaan wal bira jiraachuu baannus fageenya jirturraa hojii kiyya yeroo garaagaraatti hordoftee kan itti gammadduudha. Sanirraan hiriyoonni kiyyas ta'e akka sabaatitti warroonni hojii kiyyaan gara adda addaatiin na hordofan hundi isaanii irra baay'ee yaadni isaan naa kennan yaada na bilcheessee gara fuulduraatti na fufsiisu waan ta'eef jecha anis gara fuulduraatti waan baay'ee akkan hojjedhuuf yaadni isaanii daran hamilee naa ta'ee jira. Kanaan wal qabsiisee jalqabarraa kaasee amma turtii waggaa lamatti dhiyaatuufiin hojii kanarratti argama. Addatti qaamni dhuunfaatis ta'ee qaamni waloodhaa kan hojii kiyya irratti deeggarsa naa taasisee na jajjabeessee jabaadhu naan jedhu jiraachuu baatus hawaasa kiyya keessaa akka dhuunfaatti namoonni tokko tokko warri na deeggare baay'eetu jira. Anis humna kootiin hanga danda'ame hojii kana hojjechuun hawwii fi fedhii kiyya waan ta'eef jecha haga ammaatti sochiin an taasisaa jiru sochii dhuunfaa kiyyaatiin namoonni dhuunfatii deeggarsa naa taasisanii na jajjabeessan ammoo baay'eedha. Hunda isaanii immoo galatooma jechuun hin barbaada. Mu'az Abdii, Mu'ee Max, Best Cultural Content Creator bara kana mo'atee jira. Mu'az Abdii. Baruma darbe kana keessas bara 2025 jechuudha. Komishinii Turizimii Oromiyaatii fi dhaabbata Viizit Oromiyaa irratti dorgommii irratti hirmaadhee Best Cultural Content Creatorii bara darbee ta'uudhaan injifadheetiin ture. Kunis bu'aa sagalee hawaasa kiyyaatiin kan argamedha. Dhaamsi an qabu akka waliigalaatitti dargaggoota keenyaaf keessattuu warroota sooshaal miidiyaa fayyadamaniif hanga danda'ame hojiin nuti hojjennu wanti nuti gara sooshaal miidiyaatti barreessinus ta'ee dubbannus ta'ee maxxansinu hundinuu waan nu booda dhaloota fayyadu akka ta'u waan nu booda seenaa keenyaa fi seenaa maatii keenyaa seenaa saba keenyaa illee bareechuu akka ta'u akka hojjennu dhaama. Gara fuulduraatti immoo hojiilee nama hojjechaa ture humna fooyya'aa ta'een akkasuma wantoota biraa gurguddaa bifa barruutiinis ta'uu bifa suur-sagaleetiinis ta'uu hojiilee gurguddaa hawaasa madaalu hedduu qabannee dhufuudhaaf karaarra waan hin jiru jecha hojii guddaa akka uummanni narraa eeguun dhaammadha. Mu'ee Max dargaggeessa qaxalee BBC'n torbe kan isaniif dhiyeessu Kayitaanoo Eentaa isanoo akka isaniif dhiyeessin barbaaddan yaad keessan as jalaan nu barreessaa.